Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channelii Sof Marab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deemnee jirra. Barnoota har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu YouTubein viidiyoo nama tokko fudhattanii YouTube keessan irratti yoo maxxansitan copyright yookaan immoo reused content isinii jedha. Baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Copyright isinitti erga yookaan immoo yeroo YouTube channelii keessan monetization goona jettan reused content isinii jedha. Video keessan immoo video keessan kan dhuunfaa keessanii kan mataa keessanii irra deebitanii immoo channel kan keessan irratti yoo maxxansitan immoo repetitive content isinii jedha. Kun seera haarawaa ba'eedha. Namni tokko video isaa al tokko qofa YouTube isaa irratti akka maxxansu barbaada YouTubein jechuudha. Sababa kanaaf YouTubein namoota baay'eedha cufamuu irratti argama. Sababni isaas repetitive content wanta jedhamu irra deddeebiidhaan video keessan YouTube keessan irratti maxxansuu hin dandeessan video tokko jechuudha. Garuu video kana akkamitti irra deebiidhaan maxxansuu akka dandeessanii fi video keessan immoo irra deddeebiidhaan YouTube keessan irratti yoo maxxansitan balaa akkamii isin irraan gahuu danda'a kan jedhu video har'aa keessatti ni ilaalla. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti video nama tokko fudhattanii yoo YouTube keessan irratti kan maxxansitan copyright yookaan reused content isinii jedha. Har'a immoo repetitive content wanta jedhamu dhufee jira kan YouTube dhiyoo keessa fide jechuudha. Sababni kun isin irratti uumamuuf maalidha? Balaan inni immoo YouTube channelii keessan irraan gahu maalidha kan jedhu video har'aa keessatti ni ilaalla. Ani mo'edha channel kan koo Sof Marab irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kan kootti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda video haarawaa yeroo galchisu akka isin qabuuf maatiiwwan channelichaa like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Kabajamtoota dhageeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti YouTube keessan irratti video nama biraa fudhattanii yoo kan maxxansitan ta'e YouTube keessan irratti copyrightiin yookaan immoo reused content isinii jedhee YouTubein of eeggannoo akkasii yookaan adabbii akkasii isinitti erga. Har'a immoo wanta adda ta'e immoo video keessan YouTube keessan irratti maxxansitanii ammas irra deebiidhaan yeroo biraa ji'a tokko keessatti waggaa tokko keessatti yeroo barbaadanitti haa ta'u video san irra deebitanii yoo kan maxxansitan ta'e warroonni monetization taatan monetizationin keessan isin irraa ka'a yookaan qarshii hojjechuu ni dhaaba YouTubein keessan jechuudha. Warroonni immoo monetization ta'uudhaaf qophii irra jirtan yookaan fuulduraaf monetization gochuu barbaadanii apply gochuu barbaadanii YouTube channelii keessan monetization gochuu hin dandeessan. Hamma video irra deddeebitanii YouTube keessan irratti maxxansitan balleessitaniitti jechuudha. Kana seera haaraa YouTubein fideedha. Video keessan YouTubein ammaan booda jechuudha al tokko qofa YouTube channelii keessan irratti akka maxxansitan barbaada. Irra deddeebiidhaan video keessan kan mataa keessanii jechuudha kan dhuunfaa keessanii irra deddeebiidhaan ammaan booda YouTube keessan irratti maxxansuu hin dandeessan. Yoo maxxansitan immoo adabbiin isin irra gaha jechuudha. Adabbiin isin irra gahus warroonni YouTube channelii keessan qarshiin hojjetaa jiru monetization isin irraa ka'ee qarshii hojjechuu ni dhaaba. Warroonni fuulduraaf YouTube keessan monetization gochuudhaaf qophii irra jirtan yookaan immoo warroonni verify gochuudhaaf qophii irra jirtan YouTube channelii keessan salphamatti monetization gochuu hin dandeessan. YouTubein keessan qarshii isiniif hojjechuu hin danda'u jechuudha. Wanta kana akkamitti sirreessuu dandeessan? Akkamitti immoo itti fayyadamuu akka dandeessan har'a isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argattan dhageeffattoota kan koo yeroo monetization gochuudhaaf qophooftan sa'aatiin isiniif guutee akkanumallee subscriber isiniif guutee wanta hunda guutanii monetization gochuudhaaf seera barbaachisu erga guutanii booda apply goota monetizationidhaaf. Stepin jalqaba seera YouTube fudhachuudha. Stepin lammaffaa immoo accountii AdSense banachuudha. AdSense jechuun qarshii keessan kan YouTube irratti hojjettan wali qabee gara buukii keessanitti kan isiniif galii taasisuu jechuudha. Stepin lammaffaa isaadha. Stepin sadaffaa immoo dhageeffattoota kan koo kan YouTube channelii keessan itti isiniif qoratee sirriitti isiniif gamagamee itti fudhatama akka argattan isiniif godhuudha. Stepin sadaffaa jechuudha. Kanaafiyyuu stepin sadaffaa kanarratti baay'een keessan akka beektan video namoota fudhattanii yoo itti fayyadamtan video copyright hin qabne kan free ta'anillee yoo itti fayyadamtan ta'e yookaan immoo irra deddeebiidhaan video nama fudhattanii yookaan itti fayyadamtan ta'e reused content isin jedhee stepin sadaffaadha. Haala kanaan isin dhufa. Yeroo baay'ee wantoota akkanaatu isin qonnama monetization irratti jechuudha. Amma immoo wanta haarawaa fidee jira. Kanaa miti reused content kan isin jedhu video nama fudhattanii yoo itti fayyadamtan yookaan immoo video free ta'ellee itti fayyadamtanii video san irra deddeebiidhaan namoonni baay'ee yoo itti fayyadamtan reused content isin jedha yeroo monetization gochuudhaaf qophooftan jechuudha. Kanarra isinitti agarsiisuudhaaf dhufe immoo videoon keessanii
kan kanaan dura YouTube channel keessan irratti maxxansitan waggaadhaa ta'uu danda'a ja'arraa ta'uu danda'a yeroo barbaadanitti haa ta'u kanaan dura YouTube channel keessan irratti maxxansitan irra deebitanii yoo maxxansitan immoo warroonni monetization taatanillee warroonni monetization ta'uudhaaf qophii irra jirtanillee yeroo monetization hin goonetan yookaan immoo warroonni monetization taatanii qarshii hojjechaa jirtan yookaan qarshii argachaa jirtan isinirraa ka monetization keessan ergasii immoo repetitive content isin jedhee haala kanaan isin dhufa. Repetitive content jechuun akkuma isiniif ibsuudhaaf yaaletti video keessan irra deebiidhaan YouTube channel keessan irratti maxxansuudhaan rakkoo isin irratti dhufuudha jechuudha. Kanaafiyyuu ammaan booda YouTube channel keessan irratti video kanaan dura maxxansitan irra deebiidhaan maxxansuu hin dandeessan. Maxxansuu yoo barbaadan immoo akkaataa ittiin maxxansuu dandeessan amma isinitti hima sirriitti na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa video kanaan dura hojjetan san irra deebiidhaan edit gootan jechuudha. Edit yeroo gootan immoo suuraa adda addaa, video gaggabaaboo adda addaa, video keessan kan adda addaa, intro wanta akka intro, suuraa adda addaa, akkanumallee video gaggabaabaa ta'e itti galchitanii kan dhuunfaa keessanii haala sanii irra deebiidhaan edit erga gootanii booda video san maxxansitan malee direct video kanaan dura edit gootanii YouTube channel keessan irratti maxxansitan YouTube keessan irratti maxxansuu hin qabdan. Tasumayyuu kanarraa of eeggannoo akka gootaniif video kana isiniif hojjedhe. So ammaan booda video keessan kan kanaan dura maxxansitan irra deebitanii YouTube channel keessan irratti maxxansuun monetization keessan asanirraa ka'a. Yeroo isinirraa ka'e immoo repetitive content isin jedhee haala kanaan isin dhufa. Video irra deebitanii maxxansuun rakkoo kana qaba jechuudha. Irra deebi'anii maxxansuun hin danda'amu ammaan booda YouTube irratti video keessan kan dhuunfaa keessaniitti jechuudha. Kanaafiyyuu edit gochuu qabdan, sagalee isaa edit gochuu qabdan, sagaleen isaa akka jijjiiramu, akkanumallee video keessan irratti suuraa adda addaa itti fayyadamuu dandeessan, intro itti galchuu dandeessan, akkanumallee video gaggabaabaa ta'e itti galchuu dandeessan kan free ta'an itti galchuudhaan irra deebiidhaan video san edit erga gootanii booda irra deebitanii YouTube channel keessan irratti maxxansitan malee direct kan kanaan dura edit gootanii YouTube channel keessan irratti maxxansitan irra deebiidhaan YouTube channel keessan irratti maxxansuun monetization kan keessan isinirraa ka'a jechuudha. Akkuma asirratti argartan YouTube channelin kun kan monetization ta'ee qarshii hojjetaa turedha. Irraaf ka'ee jira amma jechuudha. Monetizationin irraa ka'ee jira. Sababni isaas repetitive content itti ergee jira. Kana jechuun irra deddeebiidhaan video isaa YouTube channel isaa irratti maxxansee jira. Videoon kan isaati kan dhuunfaa isaati garuu irra deddeebiidhaan YouTube channel isaa irratti waan maxxanseef repetitive content ittiin jedhe. Akkuma asirratti argartan subscriber 8,000 wayi qaba. Akkanumallee watch time yookaan sa'aatiin inni qabu 23 ol qaba. So seera YouTube kan barbaachisu hundayyuu guutee apply godhee qarshii irraa hojjetaa ture namni kun jechuudha. Garuu amma immoo repetitive content jedhee qarshii akka hin hojjenne godhee jira YouTube jechuudha. Ammaan booda namni kun qarshii hojjetuudhaaf repetitive content kan jedhameef yookaan video seera kana ittiin cabsiisee kanarraa deddeebi'ee YouTube channel isaa irratti maxxanse balleessuu qabaa jechuudha. Ergasii immoo irra deebiidhaan apply gochuu ni danda'a jechuudha. Wanta kana osoo sirreessin garuu qarshii hojjetuu hin danda'u. Kanaafiyyuu ammaan booda YouTube channel keessan irratti video al tokko maxxansitan irra deebiidhaan video san osoo editing godhin maxxansuun tasumayyuu hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana isiniin jedhu dhaggeeffattoota kan koo namoonni baay'een gaafii mataa keessan irratti dhufu indi screenin rakkoo qaba akkanumallee immoo intro fi outro rakkoo qaba naan jechuu dandeessa. Sababni isaas intro fi outro akkanumallee indi screen yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan video keessan baay'ee irratti waan fayyadamtaniif intro seensa videooti outro immoo bahiinsa video jechuudha. Kanaafiyyuu intro outro indi screen akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessanii rakkoo kanaan wal qabatu hin qabu. Sababni isaas videoon intro fi outro akkanumallee indi screen irratti itti fayyadamtan second muraasaaf waan ta'eef second muraasaaf video irra deddeebitanii yoo itti fayyadamtanis rakkoo tokko isin irratti hin uumu. So ammaan booda dhaggeeffattoota kan koo rakkoo kanarraa akka of eegdan repetitive content wanti jedhamu kana guutumaan guututti video har'aa keessatti isinitti agarsiisee jira. Of eeggannoo akka gootan video keessan kan ammaan dura YouTube channel keessan irratti maxxansitan irra deebiidhaan YouTube channel keessan irratti osoo editing godhin hin maxxansin asini jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa barattan abdiin qaba. Ani muyeedha channel kan koo Soofuma Raap irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe godhaa akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuun hin dagatinaadha. Video kana like share gochuus hin dagatinaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.